Yooyaa harka fuunee hordoftoonni YouTube koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galata waaqayyoo. Warroonni maatii naa taatan galatoomaa warroonni maatiin taane maatii ta'aa na jajjabeessaa. Egaa guyyaa har'aa yaada bareedduu qabadheen dhufee kan namni baay'een itti gammadu akkasumas immoo kan namni baay'een irraa eegaa jirudha jechuudha jidhoota kana keessaa. Egaa waaqayyo na gargaaree gara YouTubetti kanan dhufe dhiyoodha. Waaqnis na gargaaree yeroo ammaa milkaa'een jira. Saatii koos guuttadhee moonii koos guuttadheen jira. Galata waaqayyoo. Waaqaa gaditti immoo warroonni gargaaraa turtan hundumti keessan ulfaadha jechuun jaalladha. Egaa YouTubein koo seera naa eegalee jira galatasaa. Akkasumas immoo ani yaada tokkoon qaba jechuudha. Obboloonni yeroo darbee wantoota tokko dubbisaan ture. Akkamitti YouTube banatu kan jedhamu komentii garaagaraa dubbisaan ture. Mana kootu hin taane mana biraatti jechuudha. Video kana share godha. Maaliif ijoollee baay'een irraa barachuu danda'u. Namoonni YouTube banachuu barbaadan mucaa YouTube Abdul Hab kan jedhamu isa jala seentanii akkaataatti YouTube banatan jettanii galtanii search yoo gootan isinii baasa waan ta'eef namni hunduu banachuu kan barbaadu YouTube irra seenee akkaataatti YouTube banatan yoo jee han Abdul Hab hin bahaafi jechuudha. Mucaa sanarraa laaltanii akka sanatti banattanii yoo hojjettan ni milkooftu. Ani akkuma sanatti laaleen banadhee milkaa'een jira jechuudha. Kanaaf isarraa laalaa baradha jechuun jaalladha. Akkasumas immoo YouTube hojjechuun dura garuu sammuu keenya amansiisuu qabna. Sababni isaa gaafa gara YouTubetti dhufnu waan baay'ee nu quunnamuu danda'a. Namni tokko jecha nama tokkootiin aaree miidiyaarraa baduu hin qabu jechuudha. Akkuma beektan namni akkuma bifa garaagaraa qabnu yaada garaagaraa qabna jechuudha. Namni tokko gaarii yoo godhe namni tokko immoo gaarii hin godhu jechuudha. Yeroon isiniin jedhu namni tokko komentii jalatti nama arrabsa. Namni tokko immoo jabaadhu kana caalaa jabaadhu jedhee namni haamilee namaa laatus jira. So gara YouTubetti utuun dhufiin dura sammuu keenya kana amansiisuu qabna. Wanta komentii nurratti kennamu hundumaayyuu dandee nan baadhamoo hin baadhu jecha namaa sana jennee of amansiisuu qabna. Sana booddee garuu egaa of amansiisne hojichi nutti hin ulfaatu jechuudha. Inni lammaffaa garuu namni tokko YouTube banachuu fi birrii qofaaf otoo hin taane sammuusaaf beekumsa dabalataa argachuuf jecha YouTube hojjechuu qaba. Birriif jecha yoo deemne garuu iddoo lafa birrii sanaa ga'uu dhiisuu dandeenya. So birriif jecha otoo hin taane beekumsa dabalataa argachuuf namni YouTube hojjechuus barbaachisaadha jedhee yaada akka kootti jechuudha. Ani gara YouTubetti gannuufee waan baay'een baradhee obboloota baay'ee wajjininis waliin baree jechuudha. Kanaafi kan kana fakkaatan baay'ee isaaniitu jiru yaadni kan koo jechuudha. Amma YouTube warri banachuu barbaadan komentii namaa jala deemtanii akkamitti banatamaa namatti himi warri jettan sarchii godhaa YouTube irra galaati akkaataatti YouTube banatan jedha sarchii godhaa innus ni bahaa hin banattu jechuudha. Sana booddee wanta guutamuu qabu immoo yeroo saatiin keessan isinii ga'e guuttattu jechuudha. Kana fakkaata yaada ani qabu. Egaa guyyaa har'aa ani yaada bal'aa isaan qaba garuu dubbachuu hin dandeenye. Sababni isaa baay'een gammadee mooniin koonaa eejanaaf guuteef jechuudha. Akkasuma gisee liivii qabnu yeroo baay'ee muutii godhetanii waraaba'anii akkuma na argitan halkan faarran kaa'aa ijoollee baay'een na beektu halkan irra kaayeen bulchaa. Namoonni tokko muutii inni godhamu kuni gara fuulduraatti seera siin fudhachiisu jedhanii na yaaddessanii turanii. Galata waaqayyoo YouTubein taqabbalee jira jechuudha. Garuu muutii godhee irruma bulchaan ture rakkoon tokkoyyuu hin uumamne naa fudhatee jira jechuudha. Asumarraan liivii gaafa gallu muutii gochuunis miidhaa qaba warri jedhan kun dogoggoradha. Ani miidhaa isaa hin agarreen gayyoonaatti jechuudha. Sababni isaa milkaa'een jira. Kanadha yaadeen dubbachuu barbaadu. Hundumti keessaniyyuu immoo gammachuu koo kana ilaalaati sheerinaa go'a. Dhugaa rabbi baay'ee gammadeera. Maaliif namni tokko dadhabee hojjete yeroo gatii dadhabbiisaa sana argatu baay'ee namatti tola. Ani amma birriin argadhe miti asirratti. Wanti isin yaaduu qabdan birriin argadhe tun taane YouTubein hojjedha jedheen eegganitti seenee wanta san eeggan guuttadhe milkaa'uu kootti hin gammadee jechuudha. Milkaa'uu kootti baay'ee hin gammade.
Kanaaf hundumti keessaniyyuu sheerii naa godhaa, laayikii godhaa viidiyoo ilaaltanii gaaffii biraa yoo qabaattan na gaafadhaa. Yaadni koo har'a kana fakkaata. Guddaa galatooma.